Asham, 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 Asham. Ay, Asham, Asham. Haya badabu, haya badabu, haya badabu, haya badabu, haya badabu. Jabar. Ay. Ha? Abo, warri Facebook na ishaqta. Nuti iddoo tana taap koppiliinki warra san bira galle. Isin daganneemi. Mee koottaati sheer invite godha. Share invite. Oromoo saba koo dhiiraan allaanii. Gafuunee nyamaa walii galaanii. Gaggoo shamarran hawa manguddoo. Waganuu jiraatan jiru nu manguddoo. Ay. Hai. Iyo. Akkami jirtan fayyuma nagawma. Oromoon akkam jirtan ashama mee invite godha share godha copy linki kun copy linki isa iddoo tana warra copy linki isa bira guunne akkam isini jira mee shinniga awardin qaroo ola deemtu ijoollee ajaa'ibaa wali qabneeti gartee badhaasa qopheessine ummata keenyaa sagalee tahaa akkasi tartiibaan oofu jirra akkami san irratti illee yaada kennadha waan sirreeffachuu qabnus waan balleessines waan nu gorfattanis waan jabeeffachuu qabnus hundaa'u adda addaan nu baasa wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh akkami jirta akkami jirtan isin nagumami baga nagaan dhuftan hundi keessanu share invite godhaadha share invite godha itti seenna warri Facebook kun iddoo tana nu irraanfattani waan addaa qabannee dhufne alhamdulillahi rabbil alamin akayo nagaa wa alaykum salaam baga nagaan dhuftan hundinu mee walii daddabarsa isin warri dhufe walii daddabarsa sheeyni Facebook dhufe jaa ay sheeyni anaa dhufu jaa shamarran ililli holara dhiirti sheeriin shamarranis taaptaabiin dachii balleeysa itti oofna baga nagaan dhuftan hundinuu hundi keeychanu wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jirra taaptaab godha duraan dur Suudaan Oromoonni koo baga gammanne maaliif baga gammanne gammachuun gaariidha laajjara keenya gammachuun gaariidha bara takka akkadha dheengaddaa kanan nan gammachiifne si gala maaliif na gammachiifte yoo jettan ajandaa lubbuu wal baasuu sanirraa karaa hudduu wal baasutti jijjiiruu keessaniif hedduu naa galatooma thank you akka sheekka abbutatti kitaabul jismi hoggii ilaallu Oromoon ajandaa sigalee lubbuu wal baasuu sanirraa karaa hudduu wal baasuu kanatti deebi'uun waan gaariidha hudduu tana baasuun kheyriidha sigalee way oomishtan hudduu way oomishti oomisharra deebuu keessan arkisiiftan hazaa kulli shay min al-harbi jaarabni ugi waa'ee hudduu tana hayyoonni arabaa lafa kaa'u sigalee facaaftu jechuun tawaa hunda facaaftu sigalee eega facaaftu tana deebitan baay'ee takkanaa galatooma ajandaa lubbuu wal baasuu san eegan irraa dhiiftan baay'ee takkanaa galatooma sheekka abbutaa hogganaan kitaabul jismi hogganaan shinniga awardii baay'ee isin galatoonfataa jechuudha so ammallee hudduun nu haa baay'attu du'aa godha
warra dheebuu udduu qabullee udduu isin dheebuu isin haa baasu laa jara keenya lubbuu wal baasu irra udduu wal baasuu tanaa wayya si galee ajandaan kun naa ta'ee jira. So saniifuu shamarran keenya galatooma. Thank you. Haadha siiqqee jechuun kana gaala. Mucoon sun haadha siiqqee ta'uu qabdi. Mucoon sun haadha siiqqee kabajamtuu, jaalatamtuu, urgooytuu. Si galee intala warra guddaa. Thank you. Waan sheeyni dhaabuu dadhabe. Waan sheeyxaanni dhaabuu dadhabe. Waan qeensiin dhaabuu dadhabe miciyyoon bireedduun sun dhaabdee jechuudha. Thank you. Sheekka Abbuutaa salaamtaa sii kennee jira jechuudha. So ajandaa keessan baga lubbuu wal baasurra karaa hudduu wal baasutti deebitanii akkanatti itti fufa akkattiin isin beeka. Amma tanatti fufaadha. Amma gara sagantaan dhufeefiin seenaa jechuudha. Irra deebuudhaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وري دفت أما دفتنيس بكنا كان دفتني تاب كوبلينكي قدادا شير قدا إنفايت قدادا ولينغ جيادا مالف دامسي يكون دامس كله دامس شيطان دافلوس جلافوني تيغرتي أمة أورومو تينجينيا وجي دبيتنا فينو أمني أورومو أمة هجي جيرو تو قدام yeroo hundaa'u information tokko dhufee itti fayyadamuu danda'u qabda. Sagalee nuu ta'a, maarree nuu ta'a, mitirkishoo nuu ta'a, hayyee sagalee sii taane mana sirratti diiguu deemanii, si dhabamsiisuu deemanii, si balleessuu deemanii, si galee si balleessuu deemanii namni dantaa sirraa qabu hin jiru. كيف المدو جيسين جل تيسي سجلين وتا جت سجلين نقعد نوتي سجلته اتفوف نركون إنجك مقال أمتي نوتي شيء المان أروموتي في ديسي شيطان أرومو في اللي سجلتانا سجلتانا فنيفو اتفوفنا سجلي سليفتانا السنيس harkaan itti qabachaa rabbii itti kadhachaa jette Oromoon ogii mammaayyetu. Oromoon tun duru mammaayitee xumurte. Wadaajootti itti darbii wadaajni dhufee karkaroo raffise ati dhayxee waraanuu qabda malee wadaajoo waraanii jettara dhaabbatte. Milishaa mana sirraa diigu bira dhaabbattee sagalee nuu ta'a jette. Mataa addam keeysu. خادريف كابينة من أسر رادي دبيرة دابته سجلي نوتايت من أين النجار رو إندزا سجلي كنا جام تجرا نما كاي سنتي بو كبر دبدني نا كاي سنتي أم بتي سن راك أم فتيت وسجر وسون خادريف كابينة نجرا بتو دوت مال بوان جراشوف بوان أتيكاب دمال نما جارتي دروم من أسر رادي غني ودودي تاني نمنك خيتي على سياريو دو سنجال تجرا مالتو سياف نجيسن نهيدن نارن وقرن سو هاي يو أتم فلمان ننوتي أوروبا في أمريكا جرا راها قدو جرا خفلمتو قبوسي أخيخ سيخين خلتي سيخين هاي خدا المال قونا رفني تشدومنو هاي سيقال جبر مرسا سدي سرّا جبر سرّا دبلا موديما إفكو بيسي وانتي غرتي قشاشة كسا ترفتيتي ودلوتا كسا ترفتي الموبرنداتي وان نمني جو إرن كايني نمرس خايتي متي سيالي نمربي صداتو متي وان صداتو قبو قشاشة جنسي مجر أهداف سفون بيخو مرم مال نما آدا سفو خيسا قدتيتو آدا سفو بيخا نما ورّي أفان كيسا قنطوطا قدسي خبجا بيخا خبجا نما قدا بيخا خبجا دلا بيخا خبجا جولي بيخا
kana qushasha kararra guddate diqala sigale jenne addababaafne siibne dhufnee lollure hay dhufnee lollu kamanirraa diigamu jiru sheekka butaati misi ka ilmaan jalatti yoomu jiran si ka lolachuu qabu si ka abbutaa sagalee si ta'ee sagaleetii addunyaarra dhageessisuudha diigana amma wadaa guutuu diigan osoo mancaan harka jiru osoo qottoon bira teessu kaadireen ko bintoon tokko ka tokko xiyyitiin takka keessa jirtuun bira dhaabbataa diigaa jechuudha namni dilli kun dhaabbatee laalaa jechuudha abbutaa siiloo laa jabaadhu bira dhaabbadhu laale an sagalee qofaan sii ta'a jechuudha kan lolatu sii jechuudha sigale namni hundi bitame jeekka abbutaati kasittiin sheekan qabdu sheekotii manzaraa tagartee gaafa maallaqa sirraa guurtu qofa walitti qabdu abbaa gadaan qabdu abbaa garaa malee abbaa gaddaa malee hin qabdu qaallichi bitee fixee diqaaltichi ji'eetiin si hime kanaa ol akkamiin si godha abbootii gadaa ta'a osoon ati du'u jirtu osoon ati hidhamaa jirtu osoon ati buqqa'aa jirtu si galee nama sagalee sii ta'e taayyee dandayaa fuudhanii hidhaa geessan takka abbootiin gadaa sheeyxaanticha kana dhayxee aboorraa dhaabbuun jiiniin ta ilmaan taayyee dandaa dhayxeen gaafatin abbootiin gadaa gartee wal geessee qaallicha amaarticha hidhame ka tiktookara nuubaasii jedhanii dhaqanii sheeyxaanticha daabloosirra kufanii jechuudha abbootii gadaa takkaa abbootii gadaa karrayyuu ta'umte gaafatanii hin beekne dhiiga abbootii gadaa karrayyuu warra gaafatee hin beekne sigale dhiiga hacaaluu hundee isaa warra gaafatee hin beekne dhiiga battee urgee isaa warra gaafatee hin beekne hidhaa taayyee danda'a warra komatee hin beekne sigale arra hidhaa namicha tiktookaraatiif abbootiin gadaa tan ati jettu wal geessee sheeyxaanticha bira dhayxee jechuudha sigale warri ati qabdu kanaga abbootiin gadaa kan ati qabdu kanaga sheekotiin manzaraa ta ati qabdu tanaga imaamni masgidaa kan ati qabdu kanaga sigale ana arra duraan siime long time sheeyni ka abbutaa caalaa sheekaan jiru sheeyika jechuun karakkoo ummata isaa dubbatu qeensi jechuun karakkoo ummata isaa dubbatu sigale je'eetiin jala mureesii hime na dhaga'uu dittee jechuudha osoo gaafaan gibirri sirra dabalamuu deemaa if qopheessisiin jee hiccitii gola bilziqinnaatii gadsii baasuu if qopheessite arra gartee wasayni kun humna sirra jaarratee gartee qushaasha isaa sirratti albaatii isaa gadi alba'uu jechuudha ilmi intala sigale namichi seenaa hin qabne kawaan dhaadatuun dhabee haadhatiyyaatu nugusa taata je'ee gartee waan himatuun qabure maal himata oromoof kana dalagee Itoophiyaaf kana dalagee je'eetiis waan maal himateeti bakka san dhaquu akka gartee bakka san hin malu gartee seenaa maal himatamee naayin lolli inni oromoo lolan jiru oromoo loluu ture oromoo irraa harka cirsiisuu ture oromoo buqqisuu ture oromoo godaansisuu ture wayyaanee wajji ta'e seenaan inni oromoo keessaa himatuun qabu maal godhuu qabare furmaata barbaadde haati tiyya anaa amata torbaan nugusa taataa jettee sigale je'ee tana namicha tana himatu dhaabbate abbootii gadaa gartee warra tiktookaraa ka hidhame nuubaasaa jettee gartee irra kuftee taayyee danda'a hatee hidhame taayyee danda'a nama ajjeesee hidhame taayyee danda'a maal ta'ee hidhame sigale ummata kanaa sagalee ta'ee hidhame abbootiin gadaa tun dhayxee taayyee danda'a kana gadhiisi jettee gaafattee ni beeyti sheekotiin manzaraa taayyee danda'a kana ilmaan isaa guddifatu gadhiisi jettee ni beeyti gaafachu taayyee danda'a hidhanii ilmaan taayyee danda'a gaafatanii ni beekanii isin ummanni oromoo kan inni gatii isinii kafale gatii isa gootanii ni beeytanii sigale
isin isatti gati gootanii ni beeytanii ijji taayee danda'a akka isin gootan gartan taayeen ni jarjare maa mootummaa keeka sii jecha ga'ee bar si jeesu jiran siin jee bar si buqqisu jiran siin jee bar si gale yoo nama gatii sii baaseef gatiitti hin goone eenyu ha gatiitti godhu naa hime nama gatii sii kafale yoo ati gatiitti hin goone eenyu ha gatii sii kafalu kuno abbootiin gadaa tanati qabdu ka tiktookara amaaraa faa dhaqee abbootii huubee isaa san darbatee maaliif dhuftanarra namicha bara tiktookara keenya san kawaa'ee hudduu nu haasa'u san kawaa'ee gartee maarree nu haasa'u san nuu baasiif dhufnee bara meelaal dhumaatii oromoo tana abbootii gadaa takkaarraa dubbatteen bee buqqa'uu oromoo tana takkaarraa dubbatteen bee rakkachuu oromoo tana takkaarraa dubbatteen bee oromoon gibiraan gidirfamuu takkaarraa dubbatteen bee sheekotii manzaraatiif abbootii gadaa tan si gale kana abbootii gadaa dhufee wan sheekaa dhufee aboo sheekotii kanarra sheexaana wayyaa bara abbaa gadaa kanarra gaddaa wayyaa bara si gale haya tiktookara gadhiiseef gaa ganaa waa'ee dabbaa haasa'uu fire hoggii isaan hiltanii bashannanan waa'ee dabbaatii fi waa'ee maalii haasa'uu fi tiktookarri isaanii gadhiiseef yaa ummata keenya gatiif godha ummata gatiif godhu namni kabaja nama isiniif gatii kafaleef gatii kenna sigale wallaalaa fi wallaaltu immoo nama gartee isiniif sagalee ta'uu fidanii arrabsisiisan warra jaawarfaa akka xiqqeessan akka arrabsan goosisan sigale wallaaluma si keessaa dhalate sigale baga arkitawwaaninan longi taayim isinitti himaa ture abbootiin gadaan jirtu abbaa durgoo malee jee sheekotiin hin jirtu sheekotii manzaraa malee jee manguddoon biyyaan jirtu gartee manguddoo garaa malee jee hay zamana arrii sabloon dhaabbattee bar kijibdu zamana aalimni dhaabbatee murtaddiidhaaf masgiida jummaa keessa dhaabbatee du'aa'ii godhu garaa isaatiif jecha mal na dhibdeedha sheek abalu bara sheek abalu baru manni kana ture bara gartee abbaa gadaa keessa baru manni oromoo kana ture kun isan laaleysu kun isan laaleysu qaallichi gartee waan oromoon qabdu diigee jira dhugaa isiniif namti tokkummaa teenya gartee adda caccabsee jira dirqiidhaan namni wal dhiibu jira malee gandummaadhaan amantiidhaan sigale shawaa bira yoo dhufe isinii daldala harkaa qabaa isinii mootummaa qabaa tanaaf isinitti kana godhatan jaan wallagga yoo dhufe isinii biiroo jira tanaaf isinitti kana godhatan jaan harargee yoo dhufe waan inni isin jaaladhuuf akkana isinii godhatan jaan sigale namni inni harargee irra jibbun jiru namni inni walii qaba oromoo irra jibbun jiru jechuudha daafloo sheexaantichi kun sigale nuti waan garreerraa isinii himu jira malee himina himutti hin jirru waan wajji dalayne arkinerraa isinii himu jira waan sirni kun ta'e gubbaa oromummaa uffatee keessisaa akka summii ta'e sigale keessisaa akka summii ta'e isinii himu jira jechuudha hujilleen isin garsiisu jira jechuudha beekaa kee ariheeti faarsee bulaarra irra jaaree biyya inni baqatetti illee ka jiraachuu hin dandeenyetti salphisee arrabsisiisu jira du'aa kee hayyoota kee arrabsisiisu jira hayyoonni kee maal dalaganii humaan beekanii jechisiisu jira seenaan harmamuraa kijiba jechuun calii calanqoo kijiba jechuun hayyoonni waan kana si barsiisee fi hayyoonni waan kanaaf gatii kafalee wahumaan beekanii siin jechuu jira qaallichi aduwaa si faarsu calii calanqoo xiqqeessaa kana ilma khiyyaa biyya bulcha maarree khiyyaa biyya haasina quree ilma keetii biyya bulchaaye sigale hay uti sagalee taane informationa baafne
fayyadamu qabda information namni baasu. Sagalee namni sii ta'u hojii jijjiiruu qabda. Milishaan ifiifuu dhiitee hufaan lafan garre gaafa dhaabbatee mana fooqii ati miliyoona meeqatti baaftee sigale miliyoona meeqatti baaftee gaafa si gubbaddi dhaabbatee harka maratee laal awama harka maratee laalta qabeenya firradduun bar shari'aa muslimaatu halaal godhee bar sheekotii manzaraa tanaatu isinirratti haram godhe malee Qur'aan Rabbirra hadiisa Nabi Muhammadirra alayhi salatu salam kajiru haqa keetiif du'i jaabarbo sigale namni haqa fiitiin duune dayyuu sabar osoo namni jaartii ta'e si jala boochisu milishaan si jala kabalu ustee ta'e seenuu hidhaan maarre adeeroo xiqqaachurra mata gurraan duubannaa mataan baduu wayya jee hayyoonni keenya sigale so yoo kana filattee keessa teesse kun filannoo teetii jechuudha kun filannoo teetii hayyoonni kallatti kaa'u jira kallatti hayyoonni kaa'urra yoon deemne mirga kee yoon falman keeniyaan dheengadda ollaa keetii kun xiqqis takka taaskii xiqqotti daballaa lafaa ka'anii dhumanii mirga fi kabachiifatanii amma waa'ee san huruu bulchaan gartee ichi Wiiliyaam Ruuttoo afaaninuu waa'ee taaskii dubbachuu sodaataa jechuudha. Ati gibira fidaniiti gibira marsaa lammaffaa fixanii marsaa sadaffaa sirraa guuruuf deeman amma. Gibirri kun eessa galaan beektu nagayaan hin jirtu biitti heeraa fi seera hin qabdu seera dhablummaan lafa qabatti abbaan aangoo milishaadha si dhiitee gibiraas kenni jaa hoogganaa fi gartee inni maallaqa galgalatti fudhatan sigale yoo ol deemtee hoogganaa godinatti himadha jette gaddawwalanii abalufaa dhufe janii si himan hoggii ati gaddeebite arrachi dhayxee nu himattee si cafaqan hidhanii yoo naannoo dhayxee himattee sigale wadallootiin ichi tetteessotaan sheexaanni daafloos ichirra naqate bararraa abaluu dhufe isin himatee janii dawwalan si cafaqan sigale hay kana akka eega dhabde maal eegu jirta si ka'ee falmachuu qabu sigale nama gartee fooqii tee guddoo sirraa diigu kilaash tokko qabatee dhaabbatee fooqii tee sirraa diigu shahiidee yoo irratti hin taane yoo gatii irratti hin kafalle yoo mirga kee hin falman sigale mee guyyuma tokko falmadhaa laala magaalummaan takka yoo isaan deebi'anii magaalaa san diigan sigale amma hawwadaa guutuu diiganii fixan ummanni hawwadaa mancaa osoon gosa adda adda qabu askoottu irraa fuudhii sombabaas osoon qabu dhaabbatee laalaa jechuudha. Maaltu isin tuqe? Maaltu isin tuqe? Mee laalaa ummatuma ooboon keessa sossootu kana. Gibirrirra akka keessan kana inni guurama. Mana diigaan akka keessan kana inni jirti. Cafaqamuun akka keessan kana inni jirti. Roorrifamuun akka keessan kana inni jirti. Faarsee bulaaf irraa dhoorkuu dadhabdaniiti. Isin keessa dhaabbatee kun olaalaa jee misooma isinirra waraabaa. Osoo ati beela'u jirtu, osoo ati du'u jirtu, osoo ati rakkachaa jirtu, osoo ati gudeedamaa jirtu, osoo ati buqqaa jirtu. Kun olaalaa misooma jee isin gubbaa waraabaa jechuudha. Waan biroo yoo dhabde dhagaa mataan keessu. Yoo ati hin falmanne maal godha silaa akka fedhe si godha. Mee amma caamni dhufeeti biyya balleeyse. Caamni dhufee biyya balleeyse. Mee maalirraa gibirtamee rabbii jii. Mee maharargeen faan akkam keessa jirti. Mee silaa ummata gargaaruu qabammoo. Ummata gargaarsa addunyaa kadhachuuf qabammoo. Ummata gibirarraa guurani ummanni harargee. Miskiina hudduu lafarra shorroqaa gartee hudduu jimaa tana jala gartee taa'ee ichi jala harama guuru. Ka galgala immoo rondii dhaabbadhu jedhanii qabbana keessa dhaabbachaa bulu.
Kaadireef kaabineen dubra taphachiisan mana cufatanii shiishaan asiiziiziidha barcaan jimaan cabeetti dhufa sigale cabeetti dhufa maal godhan isaan asii bashannan qotee bulaan kun guyyaa dheeraa jimaa kana keessa oolaa oole ka gartee nyaatee garaan qabne ka garaan duydan maxxane kun sigale galgala rondii dhaabbadhu jedhaniini rondii dhaabbachaa bulaa ummata keenya maali isin falanii Oromoon durgootummaa jeenummaan beekamti ni falamtammoo maal taata ilma keessan ka biyya bulchuun jiru sigale ilma keessanii ilmi kee yoo biyya bulche yoo kana si godhe itti dhiifta fidhiifta sigale ambiti falmachaa jirti keessattuu Harargeen wanni qushaashni gartee abbootii qabeenyaa jettu diqaalaan dinnichaa gurgurtu gartee qabee dantaa qabeenya fiitii fi hudduu namichaa dhiitii jechuudha. Harargeen nuti naggada qaceellee way nuti gartee naggada jirra maarree jirraa siin jaa mee namuma Harargee kan naggadu jiru naalakkaa ijiin. Mee naalakkaa ijiin nam meeqaatu Harargee keessaa qabeenya qaba jiin. Sigale. Nama lamaa fi sadii irran caalu jechuudha. Harargeen guutuun dalagachuu jirti. Harargeen amma dalagaa malee. Nuti ni carnee naggadanna maal naggadan wanni ati silaa naggaddu qabeenyi kee guddaan jimaadha ka addunyaa guutuu walis siidhu kana zeeroo deebisan sigale gibiraa fi gidiraan sirra jirti sigale karakkachuu jiru si san gubbarraan beera wallaalaa kana karasanii guuranii irra jaankii beeraa fidanii sirra naqan yoo muuza tokko matarra kaatee fidde gibira as kenni siin jaan yoo jimaa duublee takka haqaaraa takka asirra kaayyattee dhufte gibira as kenni siin jaan duubleen tun gurguramtee hin gurguramne dhimma isaaniitii miti sigale yoo bishingaa tokko gurmurra fuutee fidde gibirarraa as kenni siin jaan re'eettii takka yoo magaalaa geessite kottee as kenni siin jaan re'eettiin tun gurguramtee gurguramuu dhabdee dhimma isaaniitii miti yoo arran gurguramne guyyaa biroo deebiftees magaalaatti aantu deebiftees gibira as kennuma siin jaan sigale yalziizo welcome so saniifuu kab ka'ee falmachuu qabu isin namni dhufee sii falmu hin jiru kanaan dhugaan sitti hima kada ka'ee falmachuu qabu isin faarsee bulaan isin keessa deemee bar nuti warra sagalee isinii ta'uu nu arrabsa bar sigale hay faarsee bulaan isin keessa deeme milishaan barqo biintoof jallaa kana kan dhawuun beene kana qabatee dhaabbatee fooqii ati amata meeqa itti carraayite si gubbat diigaa bar kan amma qorqorroo takka bituun hangam takka qaalimma mee fooqii san dhiisiu fooqii guddoo isaan diigan san dhiisi mee qorqorroo takka bituun hangam takka ulfaatti ma Itoophiyaatti sanuu siin jaan mana irra meetira 4 ol seene karaan jaaniiti hoggii ati dura oliitee namaa sitti kadhattee maalii sitti buuftee hoggii ati jiit arraas meetirri si jala dhufe jaaniiti waan hoggii ati mana gad dhaabbatte dhufanii diigan jira kanarra silaa taruma takkatti guutuu diiganii bar gaariidha mootummaa ummata hiyyoomsuudhaaf ummata cinquudhaaf qophaa'e maaliif ummatan falman ummata firraraaf maal godhan akka fedhe haa godhu qushaashin akka fedhe godha maaltu isa falma namni isa dubbatu hin jiru ummata mirga fi hin falmanne eenyu kabaja sigale eenyu kabaja kayif albadhu engadda wayyaane funyaanitti hidhatte kafalmatee firraa dhorkisi kabaja oromoo ka godhesi akkuma arra nuti kallatti kaa'u jirru kana kallatti kaa'u turan ayyoonni feenya arra warra kallatti sii kaa'u biyyaalaa tatta'anii maarree ta'anii haya taayyee si keessa taa'ee gatii kafale maal gooteef mee maal gooteef mee waan taayyeen hin dubbanne tan nuti dubbannu maaltu jira nama akka oromoo tuffatu hin qabu
Namakka Oromoo gaqqaben qabu, namakka Oromoo xiqqeessun qabu, namakka Oromoo jibbun qabu jeesii hime namichi wajji dalaguu ture. Akka waan taayyeerra sigalee akka waan taayyeerra Abiyyi beekutti kunoo dakasan gaara ganda keenya Abiyyi keenya jaa sigalee. Haya kunoo gaasit dhufe Abiyyi keeysan kana. Enjoy wajji godhi waan inni si godhu jiru. Sigalee. Hay. Maal jechuu keeysan? Mirga abbaan hin falmine eenyuun namaa falma? Mee mirga abbaan hin falmine eenyuun namaa falma? Mee ol ka'iituma falmadhu abadan nu fixxaniituma magaalaa teenya mana keenya diidan malee beenyaa nuu kafaltan malee hin diidan jaan. Sigalee. Namichi wanni godhu jiru gartee Soomalee fi kana hundaa wajji walii galee Soomaleen jalaa ol si godaansifti inni magaalaa keessaa si godaansa jechuudha. Maaliif diinni isaa guddaan Itoophiyaa inni uumuu deemu, Itoophiyaa inni diriirsuu deemu, diinni Itoophiyaa sanii guddaan Oromoodha jechuudha. Namni inni cabsuu barbaadu Oromoodha jechuudha. Oromoon kana understand godhu qaba jechuudha. Oromoon ammaas kan mormitu ilma keetummaa fi intalateetimmaa miti. Sirna namichi kun sirra geggeessu jiru. Ammaasis warra jalaa kanaan rakkoo qaba waan jiru kanan dhagaye caasaa waan gubbarraa diriiramee warri jalaa dalagaa jechuudha. Ummanni keenya wanni beekuu qabu kana. Mootummaa jechuun shanshalata. Shanshalata gubbaa darbameetu hanga lafa deemaa jechuudha. Amma waan haaraa gabba'uu deema dhageeffadhu. Walgahii dhiyoo tana guutuu dhiyoo tana geggeessu jiranitti ummata xiqqoo ijatti babaasaa ammallee gayaadhaa mitii jeen leenjise qaallichi sheexaantichi daaflos ilmi intala kabakkarraa dhalate gosasaa maarreen beeyin jimma keessa namni Abiyyi Ahmed Alii jedhamu jiru jimma sigalee maarree abbaa garoo Ahmad abbaa jabal maarree miixirqishoo abbaa garoo abbaa gangalcha abbaa rarraasaa abbaa fannisaa akkasi maqaa warra jimmaa kan nuti beeku jimma qulqulluu jechuun abbaan dhumata sigalee Abiyyi Ahmed Alii namni jedhamu jiru keessa namni maqaan akkas jedhamu jimmaa miti jechuudha sigalee namichi waan dur gaafa guddina isaa gartee maatiin isa guddifte goote Oromoo guuturraa bahu jira jechuudha sigalee Oromoo guuturraa bahu jira jechuudha Oromoon tana gurrasi calawu sumaafi nu jira ammaasis nuti biyya nagaa jirra ana irraa sirrumaan isinii deebi'a wanni iyyinuuf akka isin gartee akka namaa taatan akka isin nagartee akka nama jiraattaniif iyyuu jirra malee sigalee waatakka innichi taa'e wanni nurraa irrataa jirtu innichi ka'e wanni nu hidhamaan jirtu garuu osoo ati gubachaa jirtu osoo ati boohaa jirtu osoo ati buqqaa jirtu osoo intalti si jala gudeedamaa jirtu sigalee osoo ilmi si jalatti ajjeefamaa jiru osoo ilmi kee ajjeefamee reefi hararra fe'amee magaalaa keessa deemaa jiru nyaanni asii nyaannuu nutti hin tolu tanaatu nu gubee nu boochi nu dubbisa nuti sigalee tanaan nu gubee nu dubbisa malee waa takka wanni Abiyyi nurraa balleesse wanni ooyiruu Abiyyiin qon wanni Abiyyi fi nu waliif fidu hin jiru rakkoo isinirra geesseetu nu onnachiisee nu boochisu jira jechuudha. Rakkoo tanaaf garuu furmaanni si harka jira. Furmaanni sun maali? Tokkummaa teeti. Sigalee. Gosaa walirra si ijaaranii gandaa walii adda siiranii tokkummaa teeti akka sibiila tan duraan hanga irratti hiifattee asiin geesse qushaashni gartee oppiidiyoo kadheen gadda Geetaachoo Asaffaatii wajji sirarraasaa ture. Harka si cirsiisaa ture. Sigalee. Si fannisiisaa ture. Abdiillee faa wajji si fannisaa ture. Bara Abdiillee waan jaalasaa ta'ee fi hidharraa gaddii isee bara. Beeyta. Abdiillee miliyoonaan buqqise. Abdiillee ummata Harargeetti, ummata daangarra jiru, ummata Baalee, ummata Booranaa akkasitti ciree foon isaanii nyaachisuu ture. Sigalee. Wanni gadhiiseef jaalasaati bara. Jaala qabsoo qasaati bara. Kaayyoo qaallichi
wasaytichi isin ilma keenya jettaniin kun geggeessu abdiillee waan galmaan ga'ee badhaasa mana hidhaati gadhiisuun sun badhaasa godheefi mana hidhaati gabbaasee hin dhiifne bar mararaa guddinaa faa mana hidhaati baasanii baqqalaa garbaa faa mana hidhaati baasee irraa usi abdiillee bar mana hidhaati baasee irraa usi mana akka beeta mangistii bira jibbitu keessa kaa'ee riippaabilikaan gaardiin eeggamu jira bar makiinaa xiyyiitiin hin dhooyineen deema bashannanaa sibaata naggaa akkasii bar geetaachoo raddaa bar arra bashannanu jira sigal daani'el kibrat akkasitti oromoo xiqqeessu oromoo arrabsu arra kabajamee taa'u jira sigal mee wahuma namichi kun sirra godhu laale ati shalchi ati immoo tokkichi sii dubbatu akka taa'ee dandaa'eedha jira sumarra duulchisan maas nama tokkotti hin dawwalee gaafadde nama aangoo qabu maali ummata kana maa akkana goota aboon irraa usnaan jedhe yoo arra kaanee waa'ee ummataa dubbanne ummatuma arra dubbanneef kana ragaa nurra baasanii nu hiisisan jedhe yoo nama sii dubbate biran dhaabbanne yoo nama sagalee sii ta'e biran dhaabbanne yoo aangawaa mootummaa ummata irra gibira dabaluun hin ta'u hoggii siin jee sii morme aangorraa haafna hoggii jaan kaasuun hin ta'u jettanii cinaan dhaabbanne yoo nama gartee siifalmee hidhame ilmaan isaa isa biran dhaabbanne mee eenyu isinii falmanaa isinuma ragaa ummatuma ragaa nurra baasan naan jee mucaa warruma arra falminuuf kana warruma isaanii jecha gatii kafallu kana deebisanii ragaa nurra baasanii hattootuma isaan hattu kanaa wajji dhaabbatanii sigale akka nuti hidhamnu ragaa nurra baanne injuu afaanumaan qabadde ummatuma akkamiif mormu jirra maaluma ummatuma akkamiif dalagu jirra obboleessoo taayee danda'an gartuu naan jee sigale caffee oromiyaa keessaa fuudhaniiti osoon inni bakka bu'aa ummataa fuudhanii mana hidhaa geessanii ummanni inni bakka bu'e sunuu afaaniin hin dubbanne taayee arrabsu jiran jeesi waan ajaa'ibasitti maal taatan ummata keenya hay goota keeyoon jabeeffanne eenyu sii lola eenyutu gatii sii kafala nama gatii sii kafalu yoo gatiin goone hay wallahi billahi hoogganaatu kana naan jee ummatuma kana yoon amma gibirri ummata keenya irra dabalamuun ta'u jennee pirezidaantii naannoo oromiyaa kana dura kan dhaabbannu jee ummatuma kana walgahii yaamanii ragaa nurra baasan jee yaa salaa afaaniin qaba maal jechuu ummatuma kana bar waan akkanaa balleessee bar waan akkanaa godhe bar miitirkisho godhee jee ragaa nurra beenu hiisise nuti usneeti waan isaan gubbaa nu gakkannan hujirra oolchine jee sigalee ummanni keenya gana jee so nama isiniif laalatu nama isiniif rakkatu nama isinii dhimmamu bira yoo dhaabbachuun bee sagaleedhaan miidiyaadha amma mee laali eenyu arrabsama miidiyaa kanarra sigale nama sagalee isinii ta'u arrabsama jarri kun sagalee ta'u jira nama dhugaa dubbatu jettanii takka cinaa dhaabbattanii wajji arrabsitanii jechuudha memma fakkeenyaa jaawar uumamaa mafurudha sigale tateenyaa naguma godhi jaawar mafurudha badakakkanaa hoggii je'ee faarsee bulaan akka je'een gartee wajji jaa sigale beeki jaawar waan sitti addeemarraa iyyuu jira sigale yoo nama sagalee sii ta'u nama gatii sii kafalu biran dhaabban yoo hayyoota sanii wajjin dhaabban hay eenyu sii dhaabbatamee naa himime maleekaa gabbu'ee sii mormuu ta'a hoggi immoo gibiraan dhufanii si waateen hoggi mana sirra diigan wayyaa moo sagalee nuun taatan ishee akka abbutaa maarra nu godhanii miitirkashoo nu godhanii hay ganaa isin diiguu ta'an ganaa ansii hime gibirri ka sadarkaa marsaa sadaffaa dhufu jiraan siin jedhe kamarsaa amma marsaa lama kafalu jirtanii takkaa addunyaarratti nama ama tokko keessa gibira marsaa sadi kafalu keessattuu harargee qofa garree sigale harargee qofa garree maaliif beera ol yaamanii adaamaa tanatti tolchanii sigale
Hudduutan akka gaariitti qibaaxii irraa jijjiiranii hoggii gaddachaasan waan jaalli gartee halkan sirrirratti itti hime hojii jijjiirtii jechuudha. Hojii jijjiirtii jechuudha. Watakka ummata gartee ummata kana keessaa hin dhaladha je'ee jiidha ummataan qabu. Ummata burullee gartee gaafa sheexaanni daafloos kun wasayni ilmi intalaa kun gaafa baqatellee sigale ummata kana wajjiin hafaa. Yoon an hafuu baadhellee gostiti yeelleen ummata kana wajji hafti je'ee waan garteef waan fuul duraayyaan kana qofa angorra qubatanii warra liqimsaa malee ta'arraa malee taburuu yaaduu hin dandeenye. Ummanni keenya kana beekee dammaqee yoo ka'ee eeguu baate duuti teetti fufti. Buqqa'uun teetti fufti. Kana hunda kadhaabsisuu qabu si. Amma filima sii dalaganii abiyyi waan jala jiraa quban qabu. Abiyyi nama liqoon barsaluu quba qaba. Hanga liqoon barii quba qaba. Dhugaan sii. Liqoon barii mimma ka'aangoon daka jirtu. Hangachitti waan inni godhu quba qaba. Maaliif jiina gaafadhu? Imaammata inni gubbarraa gad diriirse hagalma gahaa jiru. Sigale. Saniifuu kaka'ee falmachuu qabu. Si adeero. Kaabbutu Ameerika irraa dhufee siin fala. Kaabbutu anagaan kuulii isaa dalagatee jiraachuu. Sigale. An abiyyi deemee kabiroo dhufuus kuuluma tiyyaan asumaa dalagadha. Yoo sunis sin gargaarre akkumaan arra sii falmuttiin sii falmaa. Sagalee sii ta'u. Sagalee tiyya hojii jijjiiruu qabu sii jechuudha. Asii sagalee nuu ta'a maarree nuu ta'a wanni jedhamu hin jirtu jechuudha. Sagalee amma dura taa'amtee hojii jijjiiraa jechuudha. Mana diigamuu dhoorkuu qabdanii jechuudha. Gibira immoo nama biroo anarraa fakkeenyaan fudhatin annan dhageeffatin. Keeniyaa dhageeffadhu. Keeniyaan ollaa teetituun gibira xiqqishotte olii isinaan marsaa sadirraa guuruu dhiisi. Isin bar gibira samii isinin naqaniiti. Kan samii isinin naqansa marsaa sadii isinirraa guuruu jiranii. Horii tokkicha qabdan re'ee takkichi qabdan osoo ijoolleen teessan miilaan lafa yaatu daaraa qullaa yaatu beelaa ol garagaltee bishaan dhuydee raftuuti tokkichaa qabu harkisee gibiraan kafalayyee magaalaa keessaa bara. Namni bar waan qaburraa gibiraa bar. Waan isin bar waan hin qabne Allahu aalam irraa gibiru jirtanii bar. Allahu aalam qabeenyumarraa gibirtan kanaa beeytanii namni galii harkaturraa waa gibiraa bar. Galii harkatu laalee gibiraa bar. Sigale. Ummata caamnitti bu'ee midhaan harkaa badan ka ifiifuu waan nyaatee dhuguu hin qabne ka ilmaan 10 20 12 15 jala yaatu. Gartee ummata kana akkamitti beela baraarraa dhiisaniiti akkamitti ummata kana ilmannaan galubbuun keessa jiru. Sigale. Warra ilmaan biyya alaa jiran gibirri samiitti seenu jira. Takkaa addunyaa keessa dhageessanii ilmooteetiitu biyya Arabaa jira. Ilmooteetii biyya Awurooppaa Ameerikaa jira. Gibira hangana kafaluu qabdaati. Haya badaboo. Sigale. Waan addunyaarra hin jirre bar. Maaliif hawaasa tuffatan waan barbaadan irra falma. Irra qatan. Sigale. Kaadireef kaabineen ittiin bashannan. Dubaay kuno amma walgahii goonafaa jedhanii Dubaay walgahii godhanii. Dubaayitti walgahii godhanii bar. Beera kaabinee kana guurratanii beera jaarsa qabu kana guurratanii Dubaayitti. Namni Dubaay gartee bashannana takkaan agadaaf dhaqame isaan walgahiif Dubaay dhaqanii wal guurratu. Sigale. Kana hunda kaa if godhu jiru isinii. Sigale. Isinii jechuudha. Ilma keenya biyya bulchaa. Yeroo Oromoon biyya bulchaa. Oromootamtu biyya bulchuu jira. Sirna PP biyya bulchaa. Sigale. Deengaddee sirna yaadii biyya bulchuu ture. Oromoon sabaa bar. Sabni kabii biyya bulchaa paartii ka biyya hogganu. Paartii sirna paartiin sun diriirfatte imaammata paartii saniitiin hoogganamu jirti. Paartii sana eenyu itti gaafataman daafloos sheexaanticha. Dhiiga namaa dhugu malee hin jiraan. Sigale. Ka abiyyi jaamuu jechuudha.
Habiyyi jaamu saniifu awwanin isiniin jiru feetan fudhattan feetan dhiiftan waan inni isiniin jiru itti dhufuu teessan waan inni isiniin dhufu jiru itti dhufuu teessan amma gibira marsaa sadaffaa isin dhufuu ta'a buusaan gonofaa gana isin eeggata buusaan milishaa gana isin eeggata nyaanni milishaa gana isin eeggata buusiin raayyaa ittisaa gana isin eeggata buusiin dhaabaa gana isin eeggata buusiin inshuraansii gana isin eeggatti akkana kafaluu ta'e isin akkanatti jaalattaniitiif ilma keessanii biyya bulchaa sirriitti tajaajila sigale isinitti himne kana ol isinitti nayi sigale ilma keetiif biyya bulchaa aizosh gabbariree jiraatu sigale ani eegaan dubbii mucaan aangoo qabu sun akkana naanchee waan biroo sammuuti yageessa an duraan bar ummanni keenya nama isaanii sagalee ta'u wajji dhaabbata isaanii kana jeeti yaaduu ture bar isaanuma sirra ragaa baasanii jee barba isaanuma sirra ummatummaa nuti morminuuf kana ragaa sirra baasanii siidhanii yoo ati hidhamte sikkoflanii ta'a ilmaan kee hundatti yaanjamaa godhanii yaa duuba namni akka biggatii sii hafala ilmaan qabsaa'ota gaafa yaanjamaa goote nama lakkii ummata kiyya akkanan gootanii gibira seeraan alaa gartee irratti feetanii nama je'ee gartee miira baay'ee keessaan jiraarra wanni tasgabbaa'uun jirtu taayee danda'aafaa akkam jedhanii minaamin jeeti bar ajaa'iba mitirkishoo ilma keenya biyya bulchaa dalagachuu jirra maarri jirra kana oofanfaa jedhan si asiin dhufanii boodhumuu jirra maarri jirra mitirkishuu jirra adeeroo kafalmatee mirga kee falmachuu qabu si gale dufti kallattii qofa si kee gibira addunyaa guutuuf irraa falma Amerikaan guddoon tuwwanni bilisoomte waan ummanni Ingiliz taaskitti oliiseen fincille ka'ee Amerikaan guddoon tun Amerikaa taatee irra biyya taatee jiraachuu jirti jechuudha. Sigale. Yooniif kaatee firraan lolle. Yoo kaatee firraan dhoorke qaallicha hoolaa maraataa gartee kiniinaan jiraatu. Kiniina isaa uggii dhuge waan fedhe sirra fe'u. Barakataan abbaayin fiduu deema meemma keeziin abbaay sun eessa jirti warri abbaay laga diimaa jee wallise yaaboo afaantun albahe qaanoyne waan maraataan juu dhageenyeeti gartee iyyine meekka ummataana jechuu jiranii bar amaartichi yaa abiy maali boo qiyaamaan si qabatte jeeni distii Somaaliilaand dhayxee danda'a Jabuutiin dhuftee distii dheedhaan ibidda jala shidde ceeyaa kutte amma eeltira dhayxee zaxen disti jeeni bara amaartichi bar afaan amaaraati zaxen disti jechuun dangerous beekamu maal mataati jee yaabbireessa maal ni maraattee jeensi akka saree maraatte kana ciniin sigale memma waa'een bishaanii san namni dubbatu jira gadda lafa dhiitanii way bishaan nuu fiduu deema way miixirkishoo nuu fiduu deema way maarri nuu fiduu deema memma bishaan sun eeysa qote eeltiraa diigamte eeltiraa ifi biyya alaa tana wal cafaquu eegalte warra Isaayyaas deeggaru akka dur gaafa nuti PP deeggaru girrisaan mana nyaatan nu jala yaa'ee nutti iyyusan sigale warra Isaayyaas deeggaru cafaquu eegalan bar namoonni tokko namichi kun lammii eeltiraati faayaan eeltiraa san deebisee jaaree bar qaallichi eeltiraa sanii bar baara keessaniin fudhadhuu deema jee kan baarriin jirre annaawunsi godhee akka eeltiraan bakka takka deebitee jaaramtee Isaayyaas jala hiriirtu godhee bar amma Isaayyaas Suudii dhaqee meeshaa harkatee maallaqa harkatee
Sige pirezidaantii Alsiisiin Tiraampiin affeerameeti ma torbaan dhufu Tiraampi bira dhufuu deema ajandaa kan qabatee dhufuu deema dhageeffadhu siifiin hima. Bishaan Abbaay laga Abbaay kan gartee maraataan kun hiine jee gartee dhaadatu san akka qaamni sadaffaa hoogganu ajandaa san qabatee dhufu jira. Isaan harkaa fuudhameeti qaama sadaffaa kennamuu deemaa jechuudha Layinii Abbaay. Siisiin Ameerika dhufuu deema Isaayyaas ammoo Suudii dhaqeeti Suudii wajjin xumuratee inni eeysa dhaqe har'a ceeheeti Iraan dhaqee jechuudha. Iraan addunyaan hulaarraa cufatte. Sigale mee Iraan bira yooniin dhaqee Israa'el akkam naan jettii yaadu Ameerikaan akkam naan jettii yaadu sigale addunyaan turu akkam naan jetti ifi immoo ce'ee Hindii bira dhaqe Hindii ifiifoo Ameerikaan waliin fee maaliif waan godhuu fi waan dhiisu addan beekuu jechuudha kiniina eegii kiniina sayyoon fudhanne namichi maraataadha jechuudha paarlaamaa irra taa'ee kiniina fudhatee gartee sa'aan isaa geenya kiniina maraataa so saniifuu ummanni keenya maraataan bishaan fidaa bishaan kiniin hin dhugu yoo sii kenne malee abbaa inni sii fidu hin jiru. Sigale mee bishaanuma sanaa fidu ana gaafa Soomalilaandii saniin dhaammadhee lolli Abiyyi moohee ittiin milkaa'u yoo jiraate kanaa booda Wayyaaneetii booda hin jiruun siin jedhe. Sigale loluuf diinagdee deeggarsa hawaasaa waraana gayaa si barbaachisa. Mee kana keessaa maal qabajii yaadi gattaa'e. Sigale saniifuu obboleeyyan kiyya finnaan ni argina. Finnaan ni argina. Jazba akka keetii kanaatu haasu. Sigale finnaan ni argina. Wanni takka tan inni fidu hin jirtu. Wanni takka ummata Itoophiyaa san tuffate. Maaliif paarlamaan gartee holayyii innichi wali qabatee harree suufoo uffatee nama fakkaatu tachite teessusan tagaafii isan gaafanne. Sigale aboodeen gadda bobaa isinii fide jettee meerre bobaan sun hin jiru. Aboodeen gadda dijiitii hangana guddanne jette. Galiin ummata keenyaa qarshii 20 irraa qarshii 40 dhayite moo 40 irraa gaddeemte. Sigale guddinni ati yaaddu gaddeemuudha moo ol guddachuudha jee nama adda baasee gaafatu hin jiru. Harreen ogii harka dhawaa jiran usa amma laga Abbaay dhiifne warruma gartee laga Diimaa fiduuf deemna guyyaa jiru harka dhawusantu bar laga san dhiifnee jirraa gaafa inni yoo isaan harkan dhayiniif kijibaanaan qabadhu jecha kiyya nagaan jiraadha abbaatu if mara jeeboof